afaan caffee kanaatiin isin gaafadhan yoo daffara yoo isinillee daffare maal kaareen 200 takka kennamteef waan birallee dadhabe yoo kansirallee dalagee bule ar'achi ciise jechuudha. Isaanuu akkasitti wal yaadanii har'a fooqii ijaaranii sanumaan deebisaniitiin nutumaa jiran. Arabni amma Gibxii fi Awurooppaa jala dhuftu tuni abboonni keenya 60 keessa 62 63 64 hajjii deemanii nu himanii yoo san dikka hiyyummaa irraa bachoo micciira abboonni keenya godhatanii asii deemanii achitti nyaatan kadhatti kana kennaafi turre jedhan daa'ima nu asii fedhannee deemu hin kijibne kana dhugaa dubbadhe kana kennaafi turree jedhan har'a kana nyaattetti rabbuma isaaniillee haga kana kenne ilmaan kennara achitti shamsa homaa miti kan ofii ummanni Itoophiyaa ummanni Oromiyaa keessattu pirezidaantiin keenya itti yaaduu qaba ummata achi dhufu kana hin qabna qabeenya ummata akka nutti nafne wal waanyina malee wal jibbina malee qabeenyi gandaa yoo kennine nutti tola malee yoo ofii walii kennine nutti hin tolu kana rakkoon kenna omaan ongolanarra Muhammad al-Arusi meeqatam ka isaan jala jira namni afaan aramaa beeku ifaan ifatti baasaa jira gisee har'a waa'ee hidha keenya laga abbayya ifaan ifatti yoo humnaan nurraa fudhatan malee akka beekan san haqa ummata Itoophiyaati haqa biyya tanaati irraa fayyadamuu qabna dhumuu hin qabnu hiyyummaa qabnu tanaan malee batalay ka gaafa kaane gamtaa addunyaa irratti nageenya addunyaa irratti Dr. Silashii Baqqalaa waan jedhan agalatoom Dr. Abiy matu achi kaayoo namni biraa fidee achi kaayee miti deebii gahaa fi deebii quubsaa kennaniif hin saalfachiisa warra achitti nutti murteessuuf gabbeessan nu kireera achitti abalaalla'uuf hin deemne wanna hin gaddamne wanna gaddamnu hiyyummaa ummata keenyaa irraa baasuuf jedhan bishaan achitti gaddamne san sirriidha bakka hin saalfachiise kuni silaa dubbatu iyyuu hin qabdu asitti nu waamanii dhimma misoomatiif nu gaafachuu hin qabdanii dhimma nagaa gootanii yoo jedhuun hin saalfatte akka Ameerikaa guddirasi deebii kennite hin caqafna miidiyaa takka takkaan akkana dhiirti bakka hayxi akkanatti baate Muhammad al-Arusi jala nama meeqa jira amma miidiyaa namni caqase arabiffaa yoo caqase zulmii hojjataa jirtan isin jedhee warri araballee warra awurooppallee warra ameerikaallee biyya balleessaa jirtan ummata Itoophiyaa lafarraa dhabamsiisuuf maaliif waan isaan socho'aa jiran waan isaan misooma socho'aa jiran malee badii biraa biyya biraa monoqqarinii miti amma Suudaan illee ima beeynami seenaallee ima dhageenyaadha illee beekuu baan isaantu si waraana jedhee nutti dhaadataa jira eessuma akka achi duubarraan jira isatu bala'u jedhaanii jira homaan hin godhan yoo rabbi irraan dhufun homaan taanu itti yaadamuu qabaa ani guddaa qaqqabee ka jedhu ari ani haa galanii biite hin hojjanne malee nama mara geenna bakka alaayyuu hin geenna amma tiippeelfi namooma isiitti fi biyya isillee ni bebeeyna bar guyyaa 10 guyyaa 13 wayii achitti akka carraa wayiitti fachi dhaqne ilaalle daaraa malee maal qabdi maqalee qabeenya kennan asii guurte akkasitti fooqii ijaarte ምንም የላት በቃ ጋራ ቂሌ እዚህ ነው እዚህ ፍንጀጅ ሎለ በእነቴ ካን እምበይነ ቀበተማን በይነ ቂሌን አላ ዳራን አላ ዋንተ ከንቀብቱ ከዋንተ ከንባ ዮ ሲንጄ ቀሌው ምን ጨፈ ኩኒ ዱጋዋን ዱበደ ፈመተ ኳን ሲንጄ ቁሌን ቀፉ ከገራ ነመኛቱ ቀቤን መከና ሲያቺን ጉረኒ ፎቅን ጃራኒ መሳራን ቢተኒ አከነቲ ራያን ኢትሰብያ nama keenya gudeedee akkana godhee nama Awurooppalleen Ameerikalleen miidiyaan jiru mulu kana wajjin afarsa miti raayyaa ittisa biyyaa Tigraay bichatti zammateetiin gudeeddi barate Sumaalee zammatee jira dimbarii jira Keeniyaa akkasitti dimbarii jira asii ka'eetiin haga Daarfuur Dabuub Suudaaniin zammatee jira dheengadduma badhaafamee jira aramarra raayyaan ittisa biyyaa keenya maa achitti nimin nama dafaruudhaan nama gudeeduudhaan maal hin himamin achitti kijiba isaan Awurooppaan TPLF fi agartanii kijibduu isaanitti wajjin qabataniitiin nutti jiran ifaan ifa kuni
raayyan ittisa biyyaa akkanan dalagu hin falmannaaf illee kijiballe maa gara biraatitti gimbaarii biraan jira TPL mefichaadha dubartii jaraattu bareeda dubartii Sumaaleer kijibduu wantuni uffata waraanaa ka achitti raayyaa ittisa biyyaa kennarraa zarafan isa uffatanii ufuma waan raawwatan miidiyaa alaatitti hafarsuuf eessuma isaanii kareef jennu sanitti achitti himuuf eessumni isaaniillee dhugaadha maal amma gaafa kaan haamisoo haa qotatanii haa waan tokko jedhanii nageenya haa qabbanaa'u jedhee raayyaan keenya keessaa bahe hagasumatti nama 30 guyyama san maara shanan biltsiginnaa deeggartan jedhanii sanoo maan himin Awurooppaan BBC'n ministisiin jettan kun maan himin akka isaan deeggaraa jiran ifaan ifatti akkanatti mul'ata nooma takka waan hin taaneef namni haqa qabuuf namni rabbiin qabu homaan ta'u Saawudii abboota keenna daa'imaa fi bachoo kadhataa baatisan waan rabbiin duroomse nullee mikinaata hin duroomsineef hin qabnu qilleensi keenya akkana jira hiyyuu waan nutti jira wanni guddaan baalasilxaaniin keenya yoo bakka qabate ufii badhaadhinnaa fi taaggala malee akka amma reefasii miseensi cafee keessaa ibsan ufii riivoo bitatuuf taaggala malee wal misoofsu biyya misoofsu hin taaggalu kanaaf wanni kubneef haa ta'u waan garuu uummata kanarratti dheeresseera wanni aduu dubbatanii gudda wanni dubbatan wanni dhimma nageenyaa irra afaan Itoophiyaan sabaaf lammiin afaan tokko taane keessattuu Oromoon afaan tokko taane biyya kana ceesuu akka gaariitti dandeenya waan ta'eef kun istiraatejii motora baasee kan hundeemu kennuma kabiraanuuf fi akkanan jenne gaafa kaawwanni badhaasaniif waan inni jedhe waan Awurooppaa fi Ameerikaan jettaa sochoosuuf inni haqa sochoosee waan jiru dhugaa jirtu dubbatee du'ullee du'a jennaan motora itti jijjiiran maarshii duubaa galchan Saawudiin jazaa ofiin argatti hiyyummaa isii beekamaa irra eenyu amana biyyi kamuu bara amma isii keessatti ijaaree qarqaarsa fin ijaaree abbaa jifaari yani achi hajjiif guyyaa ji'a tokko guyyaa 10 achitti dhaqee gamoo isaanii keessa bulee beeka argee beeka abbaa jifaari yani achi keessatti fooqi abbaa jifaari yani kuni qabeenyummaa fi nageenyummaa kennaaf kana nu ibsa ture hiyyummaa isii ibsaa ture Saudi kakkana ilmaan keenya gootu kana nu garuu amma biyya tokko illee arabsuuf silxaanii akkasitti illee ani haqimii kiyya kanaan ittiin qabu homaa yoo wanni fedhe galallee homaa waan irraa sodaanu haqa waan dubbanne waan irraa sodaanu hin qabu haqa rabbiin kenneefi jennaan ilmaan keenya akka amma isin argitan gara gocaa 500 kiisii kaa dhugalee ittiin ifaajee isa ammaan amma dhimma nagaa homaa waan kanarrallee waan na dubbisullee hin qabu aduu dubbatanillee baay'ee sa'aatillee fixuu ta'a namallee jeequu ta'a akka godina Arsiititti garuu biyya irraa dhufan giddi adoonni suni haga marqi dhumutti kochoon hin dhumtetti Oromoon haga marqi qoriisan keessaa dhumutti kochoon hin dhumte tarama itti deebi'an haga deebin sun nu deebituttullee cal'isuuf hin rakkanne gara itti gallu hin qabnu hin deebin aanaa shirka wanni tokko misoomarra hin deebine gaafa kaanillee gaafa caffee kan haa jennee isinillee dubbadhee jira yaa'ii gaafa kaanittillee dubbadhee jira aanaan shirkaa qimamii gurraacha absuuda gurraacha jechuu kana keessaa baya absuuda adii kana keessaa baya abishi keessaa baya xaafi keessaa baya beekamaadha eenyumuu hin kaadu kana ifaan ifa waan jiru garuu karama takkatti kunoo karaan isin takka tokkocha qabdi akka ija bal'aa yoo takka badde takka dhaabatan tokkocha qabdi tokkochi sulmaan inni ganna kanan dalagu amma dhaabateera boqojjii irraa gara shirkaa ka fudhatu ganna kana amma xab jennaan makiinan tokko hin socho'u achi bulee wal harkisee kiraa kafalee doozarii fidee boqojjii irraa akkasitti harkisanii baasan ummanni mana galee jira gizee tokko aanaa qarsaatiif shirkaa fi qabame ispaaltiin jedhan ispaaltii dhiisaa aduu xiggan ammaan sirnaa gizee tokko godhame ummanni waggaan dhaabatee doozariin kiraan wal harkiseetiin hin gara gabayaan dhufu
bona nurraa fayyadama malee investimentiin qimamii asii achi asaa gaazee ittiin fayyadamullee barbaree achi asaa gaazee ittiin fayyadamullee waa'ee karaa isin yaadu akkamitti reeka biraatu itti dhufaa akkamitti karaa san innillee akkamitti raawwata meeqatu jira namni garaa isin haa nyaatu aanaa shirkaa boqojjiirraa ka'ee hanguma aanaa shirkaa kiiloomeetirii 54 wayiiti ispaaltiin qabame ka jedhan hafuurri tokko hin jiru qarsaa jammarameet aanaa qarsaa jammareef shirkaan haga takka hafuura takka nage aanaa shirkaa ganda 36 qabdi gandoota magaalaa sadii gandoonni baadiyaa 33 kana keessa gandi 12 yoo kijibelle ammallee timirti beetii tokko chan qabu kilinika tokko qabu wanna misooma jedhame ijaan argeen beeku kiiloomeetirii 120 hanga 100 deemeti fayyadama mana murtii xeenaa xaabiyaa maal ummata waan ta'aniif maal ummataa miti jirre ummata waan ta'aniif dubbataa jira malee adoo jaldeessitaanii callifnee jaldeessitaaniitti dhiifna ha gaafa kaan dubbanne mee dhuguma adoo misoomni socho'i adoo nama rakkate laalanii gandi 12 kun mee abbaasaa nama 600 gabbaasaa gabbuuse abbaa warraa 600 abbaa warraa kumaa oli mee abbaasaa nama meeqa baay'istanii hojjettan nama meeqa namni kun immoo maa rakkata barzaafi timirti beetii ijaaruuf isaan illee rakkatan duudatti baadhatanii kiiloomeetirii 100 hin deeman dhiifama kabajamuu gaggabaabsatti daqiiqaa 20 fayyadamuuf deemaa jirtanii wanta fi yoo jiraate immoo barreeffamaan yoo fudhanne gaarii ta'a waan afaanii qabdan xumuraatiin yeroon darbeera. Sameen itti harkaa saabatte malee silaa tana wannoo jettu. Ammaan mee ganda san gadi bu'aa laala. Mee ganda san pirezidaantiin keenya gadi bu'aa laala. Bakka koree dhaabbilee dhiisaa maal dhiisaa aanaa shirkaafumaa gadi bu'aa laalati. Keessattuu amma gandi aanaan achi isin hin fidu ganda 12 isin hin jedhe kana hin fidu isin. Rakkoo isa beeka kaa. Ganda baddaarraa hojjate gandi gammoojjii haa dhumu jedhee waan murteesseef isin hin fidu ufii laala. Nama haqqanyaa achi keessaa jaarsa dhugaa achi keessaa fudhadhaati bee laala haga qaree gadi bu'aa lama haga san bal'atu. Tanuma dhiifama naa godha. Galatooma laaqanaaf baanee 9 jechuu ruubii irratti jalqabna 8 walakkarraa yoo dhuftan galgala turu galatooma. Hin fidu isin. Rakkoo isa beeka kaa. Ganda baddaarraa hojjate gandi gammoojjii haa dhumu jedhee waan murteesseef isin hin fidu ufii laala. Nama haqqanyaa achi keessaa jaarsa dhugaa achi keessaa fudhadhaati bee laala haga qaree gadi bu'aa lama haga san bal'atu. Tanuma dhiifama naa godha. Galatooma laaqanaaf baanee 9 jechuu ruubii irratti jalqabna 8 walakkarraa yoo dhuftan galgala turu galatooma. Afaan caffee kanaatti isin gaafadhan yoo daffara yoo isinillee daffare maal kaareen 200 takka yoo kennamteef waan birallee dadhabe yoo qansirallee dalagee bule har'a achi ciise jechuudha. Isaanuu akkasitti wal yaadanii har'a fooqii ijaaranii sanumaan deebisaniiti nutumaa jiran. Arabni amma Gibxii fi Awurooppaa jala dhooftu tuni abboonni keenya 60 keessa 62 63 64 hajjii deemanii nu himanii yoo san xiqqaa hiyyummaa irraa bachoo micciira abboonni keenya godhatanii asii deemanii achitti nyaatan kadhatti kana kennaafi turre jedhan daa'ima nu asii fedhannee deemu. In kijibne kana dhugaa dubbadhe kana kennaafi turree jedhan har'a kana nyaattetti rabbuma isaaniillee haga kana kenne ilmaan kennarra achitti shamsan. Homaa miti kan ofii uummanni Itoophiyaa uummanni Oromiyaa keessattuu pirezidaantiin keenya itti yaaduu qaba uummata achi dhufu kana. In qabna qabeenya uummata akka nutti nafne wal waanyina malee wal jibbina malee qabeenyi gandaa yoo kennine nutti tola malee yoo ofii walii kennine nutti hin tolu. Kana rakkoon kenna. Omaan godhanarraa Muhammad Al-Aruusi meeqatam ka isaan jala jira namni afaan Aramaa beeku
ifaan ifatti baasaa jira gisee har'a waa'ee hidha keenya laga abbayyaa ifaan ifatti yoo humnaan nurraa fudhatan malee akka beekan san haqa ummata Itoophiyaati haqa biyya tanaati irraa fayyadamuu qabna dhumuu hin qabnu hiyyummaa qabnu tanaan malee batalay ka gaafa kaane gamtaa addunyaa irratti nageenya addunyaa irratti Dr. Silashii Baqqalaa waan jedhan agalatoom Dr. Abiy matu achi kaayee waan namni biraa fidee achi kaayee miti deebii ga'aa fi deebii quubsaa kennaniif hin saalfachiisa warra achitti nutti murteessuuf gabbeessan nu kireera achitti abalaalla'uuf hin deemne wanna hin gaddamne wanna gaddamnu hiyyummaa ummata keenyaa irraa baasuuf jedhan bishaan achitti gaddamne san sirriidha bakka hin saalfachiise kuni silaa dubbatu iyyuu hin qabda asitti nu waamanii dhimma misoomatiif nu gaafachuu hin qabdanii dhimma nagaa gootanii yoo jedhuun hin saalfatte akka Ameerikaa guddirasi deebii kennite hin caqafna miidiyaa takka takkaan akkana dhiirti bakka hayxi akkanatti baate Muhammad al-Rusii jalaan nama meeqa jira amma miidiyaa namni caqase arabiffaa yoo caqase zulmii hojjetaa jirtan isin jedhee warri araballee warri awurooppallee warri ameerikaallee biyya balleessaa jirtan ummata Itoophiyaa lafarraa dhabamsiisuuf maaliif waan isaan socho'aa jiran waan isaan misooma socho'aa jiran malee badii bidaa biyya bidaa monoqqarinii miti amma Suudaan illee ima beeynami seenaallee nima dhageenna illee beekuu baan isaantu si waraana jedhee nutti dhaadataa jira eessuma akka achi duubarraan jira isatu bala'u jedhaanii jira homaan hin godhan yoo rabbi irraan dhufun homaan taanu itti yaadamuu qabaa ani guddaa qaqqabee ka jedhu ari ani yaa galanii biite hin hojjanne malee nama mara geenna bakka alaayyuu hin geenna amma tiipeelfi namooma isiitii fi biyya isillee ni bebeeyna bar guyyaa 10 moo guyyaa 13 wayii achitti akka carraa wayiitti fachi dhaqne ilaalle daaraa malee maal qabdi maqalee qabeenya kennan asii guurte akkasitti fooqii ijaarte ምንም የላት በቃ ጋራ ቂሌ እዚህና መስጂኑ ፍንጀጅ ሎለ በይነቴ ካን hin beeyne qabatamaan beeyne qileen ala daaraan ala waan takkan qabdu waan takkan baaf yoo isin jeeqillee ummanni caffee kuni dhugaa waan dubbadheef mata waan isin jeequllee hin qabu kagaraa nama nyaatu qabeenuma keenya si achiin guuranii fooqin ijaaranii masaaran bitanii akkanatti raayyan ittisa biyyaa nama keenya gudeedee akkana godhee nama awurooppalleen ameerikalleen miidiyaan jiru mulu kana wajjin afarsa miti raayyaa ittisa biyyaa Tigraay bichatti zammateetiin gudeeddi barate Sumaalee zammatee jira dimbarii jira Keeniyaa akkasitti dimbarii jira asii ka'eetiin haga Daarfuur Dabuub Suudaaniin zammatee jira dheengadduma badhaafamee jira aramarra raayyaan ittisa biyyaa keenya maa achitti nimin nama dafaruudhaan nama gudeeduudhaan maan hin himamin achitti kijiba isaan Awurooppaan TPLF fi agartanii kijibduu isaanitti wajjin qabataniitiin nutti jiran ifaan ifa kuni raayyaan ittisa biyyaa akkanan dalagu hin falmannaaf illee kijiballe maa gara biraatitti gimbaarii biraan jira TPLF mefichaadha dubartii jaraatu bareeda dubartii Sumaaleer kijibduu wantuni uffata waraanaa ka achitti raayyaa ittisa biyyaa keenyarraa zarafan isa uffatanii ufuma waan raawwatan miidiyaa alaatitti hafarsuuf eessuma isaanii kareef jennu sanitti achitti himuuf eessumni isaaniillee dhugaa maal amma gaafa kaan haa misoo haa qotatanii haa waan tokko jedhanii nageenya haa qabbanaa'u jedhee raayyaan keenya keessaa bahe hagasumatti nama 30 guyyama san maara shenan biltsiginnaa deeggartan jedhanii sanoo maan himin Awurooppaan BBC'n ministisiin jettan kun maan himin akka isaan deeggaraa jiran ifaan ifatti akkanatti mul'ata nooma takka waan hin taaneef namni haqa qabuuf namni rabbiin qabu homaan ta'u saawudii abboota keenya daa'imaa fi bachoo kadhataa baatisan waan rabbiin duroomse nullee mikinaata hin duroomsineef hin qabnu qilleensi keenya akkana jira hiyyuu waan nutti jira wanni guddaan baalasilxaaniin keenya yoo bakka qabate ufii badhaadhinnaa fi taaggala malee akka amma reefasii miseensi cafee keessaa ibsan ufii riiboo bitatuuf taaggala malee wal misoofsu biyya misoofsu min taaggalu kanaaf wanni kubneef haa ta'u ani garuu uummata kanarratti dheeresseera
wanni aduu dubbatanii gudda wanni dubbatan wanni dhimma nageenyaa irra afaan caffee kanaatiin isin gaafadhan yoo daffara yoo isinillee daffare maal kaareen 200 takka oo kennamteef waan birallee dadhabe yoo qansirallee dalagee bule har'a achi ciise jechuu isaanu akkasitti wal yaadanii har'a fooqii ijaaranii sanumaan deebisaniitiin nutumaa jiran arabni amma Gibxinyi fi Awurooppaa jala dhuftu tuni abboonni keenya 60 keessa 62 63 64 hajjii deemanii nu himanii yoo sandiqa hiyyummaa irraa bachoo micciira abboonni keenya godhatanii asii deemanii achitti nyaatan kadhatti kana kennaafi turre jedhan daa'ima nu asii fedhannee deemu hin kijibne kana dhugaa dubbadhe kana kennaafi turree jedhan har'a kana nyaatetti rabbuma isaaniillee haga kana kenne ilmaan kennara achitti shamsa homaa miti kan ofii ummanni Itoophiyaa ummanni Oromiyaa keessattu pirezidaantiin keenya itti yaaduu qaba ummata achi dhufu kana hin qabna qabeenya ummata akka nutti nafne wal waanyina malee wal jibbina malee qabeenyi gandaa yoo kennine nutti tola malee yoo ofii walii kennine nutti hin tolu kana rakkoon kenna omaan godhanarra Muhammad Al-Arusi meeqatam ka isaan jala jira namni afaan aramaa beeku ifaan ifatti baasaa jira giseera waa'ee hidha keenya laga Abbayyaa ifaan ifatti yoo humnaan nurraa fudhatan malee akka beekan san haqa ummata Itoophiyaati haqa biyya tanaati irraa fayyadamuu qabna dhumuu qabnu hiyyummaa qabnu tanaan malee matalay ka gaafa kaane gamtaa addunyaa irratti nageenya addunyaa irratti Dr. Silashii Baqqalaa waan jedhan agalatoomu Dr. Abiy matu achi kaayee waan namni biraa fidee achi kaayee miti deebii ga'aa fi deebii quubsaa kennaniif hin saalfachiisa warra achitti nutti murteessuuf gabbeessan nu kireera achitti abalaalla'uuf hin deemne wanna hin gaddamne wanna gaddamnu hiyyummaa ummata keenyaa irraa baasuuf jedhan bishaan achitti gaddamne san sirriidha bakka hin saalfachiise kuni silaa dubbatu iyyuu hin qabdu asitti nu waamanii dhimma misoomatiif nu gaafachuu hin qabdanii dhimma nagaa gootanii yoo jedhu hin saalfatte akka Ameerikaa guddirasi deebii kennite hin caqafna miidiyaa takka takkaan akkana dhiirti bakka hayxi akkanatti baate Muhammad Al-Arusi jalaan nama meeqa jira amma miidiyaa namni caqase arabiffaa yoo caqase zulmii hojjataa jirtan isin jedhee warri araballee warri awurooppallee warri ameerikaallee biyya balleessaa jirtan ummata Itoophiyaa lafarraa dhabamsiisuuf maaliif waan isaan socho'aa jiran waan isaan misooma socho'aa jiran malee badii biraa biyya biraa monoqqariinii miti amma Suudaan illee ima beeynami seenaallee ima dhageenyadha illee beekuu baan isaantu si waraana jedhee nutti dhaadataa jira eessuma akka achi duubarraan jira isatu bala'u jedhaanii jira homaan hin godhan yoo rabbi irraan dhufin homaan taanu itti yaadamuu qabaa ani guddaa qaqqabee ka jedhu ari ani haa galanii biite hin hojjanne malee nama mara geenna bakka alaayyuu hin geenna amma TPLF namooma isiitti fi biyya isillee ni bebeeyna bar guyyaa 10 guyyaa 13 wayii achitti akka carraa wayiitti fachi dhaqne ilaalle daaraa malee maal qabdi maqalee qabeenya kennan asii guurte akkasitti fooqii ijaarte ምንም የላት በቃ ጋራ ቂሌ እዚህ ነው እዚህ ነው ፍንጀጅ ሎለ በይነቴ ካን እምበይነ ቀበታማን በይነ ቂሌን አላ ዳራን አላ ዋንተ ከንቀብቱ ከዋንተ ከንባ ዮስ እንጀ ቀሌው ምን ጨፈ ኩኒ ዱጋዋን ዱበደ ፈመተ ኳን እንጀ ቁሌን ቀፉ ከገራ ነመኛቱ ቀቤን መከና ሲያቺን ጉረኒ ፎቅ ንጃረኒ መሳራን ቢተኒ አከነቲ ራያን ኢትሰብያ nama keenya gudeedee akkana godhee nama Awurooppalleen Ameerikalleen miidiyaan jiru mulu kana wajjin afarsa miti raayyaa ittisa biyyaa Tigraay bichatti zammateetiin gudeeddi barate Sumaalee zammatee jira dimbarii jira Keeniyaa akkasitti dimbarii jira asii ka'eetiin haga Daarfuur Dabuub Suudaaniin zammatee jira dheengadduma badhaafamee jira aramarra raayyaan ittisa biyyaa keenya maa achitti nimin nama dafaruudhaan nama gudeeduudhaan maan hin himamin achitti kijiba isaan Awurooppaan TPLF fi
agartanii kijibduu isaaniitti wajjin qabataniitiin nutti jiran ifaan ifa kuni raayyaan ittisa biyyaa akka nan dalagu hin falmannaaf illee kijiballe maa gara biraatitti gimbaarii biraan jira TPL mefichaadha dubartii jaraattu bareeda dubartii Sumaaleer kijibduu wantuni uffata waraanaa ka achitti raayyaa ittisa biyyaa kennarraa zarafan isa uffatanii ufuma waan raawwatan miidiyaa alaatitti habarsuuf eessuma isaanii kareef jennu sanitti achitti himuuf eessumni isaaniillee dhugaadha maal amma gaafa kaan haamisoo haa qotatanii haa waan tokko jedhanii nageenya haa qabbanaa'u jedhee raayyaan keenya keessaa bahe hagasumatti nama 30 guyyama san maara shenan biltsiginnaa deeggartan jedhanii sanoo maan himin Awurooppaan BBC'n ministiseen jettan kun maan himin akka isaan deeggaraa jiran ifaan ifatti akkanatti mul'ata nooma takka waan hin taaneef namni haqa qabuuf namni rabbiin qabu homaan ta'u saawudii abboota keenya daa'imaa fi bachoo kadhataa baatisan waan rabbiin duroomse nullee mikinaata hin duroomsineef hin qabnu qilleensi keenya akkana jira hiyyuu waan nutti jira wanni guddaan baalasilxaaniin keenya yoo bakka qabate ufii badhaadhinnaa fi taaggala malee akka amma reefasii miseensi cafee keessaa ibsan ufii riiboo bitatuuf taaggala malee wal misoofsu biyya misoofsu min taaggalu kanaaf wanni kubneef haa ta'u waan garuu uummata kanarratti dheeresseera wanni aduu dubbatanii gudda wanni dubbatan wanni dhimma nageenyaa irra afaan Itoophiyaan sabaaf lammiin afaan tokko taane keessattuu Oromoon afaan tokko taane biyya kana ceessuu akka gaariitti dandeenya waan ta'eef kun istiraatejii motora baasee kan hundeemu kennuma kabiraanuuf fi akkanan jenne gaafa kaawwanni badhaasaniif waan inni jedhe waan Awurooppaa fi Ameerikaan jette sochoosuuf inni haqa sochoosee waan jiru dhugaa jirtu dubbatee du'ullee du'a jennaan motora itti jijjiiran maarshii duubaa galchan Saawudiin jazaa ofiin argatti hiyyummaa isii beekamaa irra eenyu amana biyyi kamuu bara amma isii keessatti ijaaree qarqaarsifni ijaaree abbaa jifaari yani achi hajjiif guyyaa ji'a tokko guyyaa 10 achitti dhaqee gamoo isaanii keessa bulee beeka argee beeka abbaa jifaari yani achi keessatti fooqii abbaa jifaari yani kuni qabeenyummaa fi nageenyummaa kennaaf kana nu ibsa ture hiyyummaa isii ibsaa ture Saudi akkana ilmaan keenya gootu kana nu garuu amma biyya tokkollee arabsuuf silxaanii akkasitti illee haqimii kiyya kanaan ittiin qabu homaa yoo wanni fedhe galallee homaa waan irraa sodaannu haqa waan dubbanne waan irraa sodaannu hin qabu haqa rabbiin kenneefi jennaan ilmaan keenya akka amma isin argitan gara gocaa 500 kiisii kaa dhugalee ittiin ifaajee isaa ammaan amma dhimma nagaa homaa waan kanarrallee waan na dubbisullee hin qabu aduu dubbatanillee baay'ee sa'aatillee fixuu ta'a namallee jeequu ta'a akka godina Arsiititti garuu biyya irraa dhufan giddi adoonni suni haga marqi dhumutti kochoon hin dhumtetti Oromoon haga marqi qoriisan keessaa dhumutti kochoon hin dhumti tarama itti deebi'an haga deebin sun nu deebituttullee cal'isuuf hin rakkanne gara itti gallu hin qabnu hin deebin aanaa shirka wanni tokko misoomarra hin deebine gaafa kaanillee gaafa caffee kan haa jennee seenillee dubbadhee jira yaa'ii gaafa kaanittillee dubbadhee jira aanaan shirkaa qimamii gurraacha absuuda gurraacha jechuu kana keessaa baya absuuda adii kana keessaa baya abishi keessaa baya xaafi keessaa baya beekamaadha eenyumuu hin kaadu kana ifaan ifa waan jiru garuu karama takkatti kunoo karaan isin takka tokkocha qabdi akka ija bal'aa yoo takka badde takka dhaabatan tokkocha qabdi tokkochi sulmaan inni ganna kanan dalagu amma dhaabateera boqojjii irraa gara shirkaa ka fudhatu ganna kana amma xab jennaan makiinan tokko hin socho'u achi bulee wal harkisee kiraa kafalee doozarii fidee boqojjii irraa akkasitti harkisanii baasan ummanni mana galee jira gizee tokko aanaa qarsaatiif shirkaa fi qabame ispaaltiin jedhan ispaaltii dhiisaa aduu xiggan ammaan sirnaa gizee tokko godhame
ummanni waggaa waggaan dhaabatee doozariin kiraan wal harkiseetiin gara gabayaan dhufu. Bona nurraa fayyadama malee investimentiin qimamii achi as agaazee ittiin fayyadamullee barbaree achi as agaazee ittiin fayyadamullee waa'ee karaa isin yaadu. Akkamitti reeka biraatu itti dhufaa? Akkamitti karaa san innillee akkamitti raawwata? Meeqatu jira namni? Garaa isin haa nyaatu aanaa shirkaa. Boqojjii irraa ka'ee hanguma aanaa shirkaa kiiloomeetirii 54 wayiiti ispaaltiin qabame ka jedhan. Hafuurri tokko hin jiru. Qarsaa jammarameet aanaa qarsaa jammareef shirkaan haga takka hafuura takka nage. Aanaa shirkaa ganda 36 qabdi. Gandoota magaalaa 3 gandoonni baadiyyaa 33 kana keessa gandi 12. Yoo kijibellee ammallee timirti beetii tokko chan qabu. Kilinika tokko hin qabu. Wanna misooma jedhame ijaan argeen beeku kiiloomeetirii 120 hanga 100 deemeeti fayyadama. Mana murtii, xeenaa xaabiyaa maal ummata waan ta'aniif maal ummataa miti jirre. Ummata waan ta'aniif dubbataa jira malee adoo jaldeessa taane cal'ifnee jaldeessa taanitti dhiifna jiru. Gaafa kaan dubbanne mee dhuguma adoo misoomni socho'e adoo nama rakkate laalanii gandi 12 kun mee abbaazaa nama 600 gabbaazaa gabbuuse abbaa warraa 600 abbaa warraa kumaa oli mee abbaazaa nama meeqa baay'istanii yoo jettan nama meeqa namni kun immoo maa rakkata barzaafi timirti beetii ijaaruuf isaan illee rakkatan duudatti baadhatanii kiiloomeetirii 100 hin deeman kiiloomeetirii dhiifama kabajamuu gaggabaabsatti daqiiqaa 20 fayyadamuuf deemaa jirtanii wanta fi yoo jiraate immoo barreeffamaan yoo fudhanne gaarii ta'a waan afaanii qabdan xumuraatiin egaa yeroon darbeera. Sameen itti na harkaa saabatte malee silaa tana wannoo jettu. Ammaan mee ganda san gadi bu'aa laala. Mee ganda san pirezidaantiin keenya gadi bu'aa laala. Bakka koree dhaabbilee dhiisaa maal dhiisaa aanaa shirkaafumaa gadi bu'aa laalati. Keessattuu amma gandi aanaan achi isin hin fidu ganda 12 isin hin jedhe kana hin fidu isin. Rakkoo isa beeka kaa. Ganda baddaa irraa hojjate gandi gammoojjii haa dhumu jedhee waan murteesseef isin hin fidu ufii laala. Nama haqqanyaa achi keessaa jaarsa dhugaa achi keessaa fudhadhaati mee laala haga qaree gadi bu'aa lama haga san bal'atu. Tanuma dhiifama naa godha. Galatooma laaqanaaf baanee sagal jechuu ruubii irratti jalqabna 8 walakkarraa yoo dhuftan galgala turu galatooma. Afaan caffee kanaatiin isin gaafadhan yoo daffara yoo isinillee daffare maal kaareen 200 takka yoo kennamteef waan birallee dadhabe yoo qansirallee dalagee bule har'a achi ciisa jechuu isaanuu akkasitti wal yaadanii har'a fooqii ijaaranii sanumaan deebisaniitiin nutumaa jiran. Arabni amma Gibxinyi fi Awurooppaa jala dhuftu tuni abboonni keenya 60 keessa 62 63 64 hajjii deemanii nu himanii yoo san xiqqaa hiyyummaa irraa bachoo micciira abboonni keenya godhatanii asii deemanii achitti nyaatan kadhatti kana kennaafi turre jedhan daa'ima nu asii fedhannee deemu hin kijibne kana dhugaa dubbadhee kana kennaafi turree jedhan har'a kana nyaattetti rabbuma isaaniillee haga kana kenne ilmaan kennarra achitti shamsa. Homaa miti kan ofii uummanni Itoophiyaa uummanni Oromiyaa keessattuu pirezidaantiin keenya itti yaaduu qaba uummata achi dhufu kana. Hin qabna qabeenya uummata akka nutti nafne wal waanyina malee wal jibbina malee qabeenyi gandaa yoo kennine nutti tola malee yoo ofii walii kennine nutti hin tolu. Kana rakkoon kenna. Omaan godhanarraa Muhammad Al-Aruusii meeqatam ka isaan jala jira namni afaan Aramaa beeku ifaan ifatti baasaa jira gisee har'a waa'ee hidha keenya laga Abbayyaa ifaan ifatti yoo humnaan nurraa fudhatan malee akka beekan san haqa ummata Itoophiyaati haqa biyya tanaati irraa fayyadamuu qabna dhumuu hin qabnu. Hiyyummaa qabnu tanaan malee batalay ka
gaafa kaan gamtaa addunyaa irratti nageenya addunyaa irratti Dr. Silashii Baqqalaa waan jedhan agalatoom Dr. Abiy matu achi kaayoo namni biraa